Gootota Oromoo sirna diddaa gabrummaa keessatti wareegaman keessaa artist Eebbisaa Addunyaa isa tokko. Weellisaa fi qabsaa Oromoo kan ture Eebbisaa Addunyaa bara 1962 ji'a Hagayyaa keessa lixa Oromiyaa magaalaa Dambidollootti dhalate. Eebbisaan umriin isaa barnootaaf wayita gahu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oliiqaa Dingilitti akkasuma sadarkaa lammaffaa immoo Qeellamitti barate. Hacuuccaa uummata Oromoo irra gahaa tureef onnee guutuudhaan qabsaa kan ture artist Eebbisaa Addunyaa seenaa fi afaan Oromoo guddisuu gama biraan ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa ture. Artist Eebbisaa Addunyaa goota onnee sibiilaatti. Yoo sirbus sagalee kiiloolee sanaan saba isaa garaa ciibseera. Roorroo saba isaa sagalee ol kaasee dubbatee jira. Yeroo eebboo fi fakkaattonni isaa qabsaa turan haalli ture baay'ee rakkisaadha. Garuu isaan kaayyoo isaanii irraa duubatti hin deebine. Daranuu qabsoo sabaa finiinsanii kaabaa kibbatti bahaa dhihatti kan biyya alaa dabalatee Oromoon cunqursaa keessaa akka bahuuf qabsaa turaniin. Bara afaan Oromoo dubbachuun rakkoo turettiin addi bilisummaa Oromoo qubee barsiisaa ture. Namoota qubee barsiisaa turan keessaa Eebbisaa Addunyaa isa tokko. Eebbisaa Addunyaa yeroo lubbuun turettiin yaa biyyoo nan nyaatinii hammoon bilisummaa ija kiyyaan argutti jedhe. Garuu hin oolle akka hin taanetti biyyeen isa nyaatte. Obsi naan jedhu. Hagayya 24 bara 1988 ajjeefame. Kaatan ajjechaa isaa yoomuu sammuu sabaa keessaa hin bahu. Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabatee irraati kan jedhu Eebbisaa Addunyaa geerarsaan ergaa dabarfachuu qabsoo jajjabeessuu fi uummata mirga isaaf akka falmatu kakaasuu keessatti gaheen isaa hin dagatamu. Adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadhaa galmee seenaa qoradhaa. Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jaallata. Walaloo sirba isaa keessaa fudhanneedha.